Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu hamma oduuwwan gaggabaaboo isaa kanaaf qopheeffanneen isinitti hima. Ani Odaa Abdaamuutii haga xumuraatti nu faana tura. Manneen murtii federaalaa hojii idilee tajaajila abbaa seerummaa isaanii kan bara 2016 har'a ifatti kennuu jalqabaniiru. Sagantaa tajaajila idilee abbaa seerummaa jalqabsiisuu manneen murtii federaalaa har'a mana murtii waliigalaa federaalaatti taasifameera. Sagantaa kana irratti akka himametti manneen murtii federaalaa hadoolessa tokko bara 2015 hanga fulbaana 30 bara 2016tti tajaajila abbaa seerummaa kennaa kan hin turre ta'uu ibseera. Pireezidaantiin mana murtii waliigalaa federaalaa Teediroos Miirat manneen murtii olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u gahee olaanaa qabu jedhaniiru. Haaluma kanaan bara baajataa kanaa akkuma kanaan dura manneen murtii bilisaa haqa qabeessaa fi walaba ta'uun tajaajila hawaasaaf kennuuf qophii taasisuu himanii jiru. Manneen murtii yeroodhaa gara yerootti haala tajaajilatti kennan ammayyeessuu fi fooyyessuun hawaasa biratti fudhatama argachaa jiraachuus dubbataniiru. Bara baajataa kana tajaajila si'ataa qulqullina qabuu fi teekinooloojiin kan deeggarame kennuuf kan hojjetan ta'uu heeranii jiru. Dabalataanis tajaajila si'ataa qulqullina kan qabuu fi teekinooloojiin kan deeggarame kennuuf hojjetaa jiraachuu heeraniiru. Manneen murtii hojii jijjiiramaa hojiirra oolchaa jiran haala qajeeltoo bilisummaa abbaa seerummaa hordofeen cimanii kan itti fufan ta'uu beeksisaniiru. Manneen murtii guyyaa irraa ifa tajaajila kennuu jalqaban mana murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa, mana murtii olaanaa federaalaa fi mana murtii waliigalaa federaalaa ta'uun himamee jira. Itoophiyaan gabaasa koomishiniin ogeeyyii mirga namoomaa idil addunyaa baasee akka hin fudhanne beeksiste. Koomishiniin ogeeyyii mirga namoomaa idil addunyaa sarbama mirga namoomaa fi sodaa duguuggaa sanyii irra jiru jechuun gabaasa baasee mormuun ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseera. Ministeerichi ibsa baaseen koomishinichi haala yeroo mirga namoomaa walitti bu'iinsa Itoophiyaatti mudatan ilaalchisuun gabaasni baasee itti gaafatama kan hanqatuu fi himannaa bu'uura hin qabne mootummaa Itoophiyaa gaddisiiseera jedheera. Gabaasni koomishinichaa adeemsa qorannoo sirrii kan hin hordofnee fi maddeen sirrii irraa kan hin fudhatamne akkasumas haala yeroo qabatamaa Itoophiyaa fi haqa lafarra jiru kan hin ibsine ta'uu heereera. Waraana kutaa kaabaa biyyattiitti mudate dhaabuuf bara darbee waliigalteen Piriitooriyaa Afrikaa kibbaatti mallatteeffamuu kana yaadachiise ministeerichi. Kanaanis kutaa kaabaa biyyattiitti sagaleen dhukaasaa akka hin dhaga'amne taasifamuu kaasaniiru. Mootummaan waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka oolu kutannoo qabaachuu akkasumas iftoominaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuuf hojiilee bal'aa gaggeessaa jiraachuu beeksiseera. Haaluma kanaan komiiwwan duraan turanii fi hammas jiran furuuf gara nageenyaatti dhufuuf gama koomishinii marii biyyaalessaan hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Akkasumas ce'umsa haqaa mirkaneessuuf boqonnaa xumuraa irratti kan argamu ta'uu beeksiseera. Kun utuu kanaan jiru koomishiniin ogeeyyii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa fashalaa'eera jechuun yaadni dhiyeessee fudhatama kan hin qabne ta'uu hubachiiseera. Giddu galeessi qorannoo qonnaa Jimmaa jallisii cobaatiin oomishtummaa bunaa dabaluun hektaara tokko irraa buna kuntaala 30 hanga kuntaala 54 oomishuuf hojjechaa akka jiru beeksise. Giddu galichi buna jallisii cobaatiin qorannoo irratti gaggeessaa ture qonnaan bultoota godina Jimmaa aanaa maannaa fi saqqaa coqorsaa daawwachiiseera. Hanga ammaatti sanyiiwwan bunaa filatamoo dhukkubaa fi haala qilleensaa dandamatan 44 qorannoon adda baasuun qonnaan bultoota biraan gaheera. Bakka bu'aan daarikteeraa fi qorataan bunaa giddu galeessichaa obbo Lammii beeksisaa bu'aan qonnaan bultoonni hojii misooma bunaa irraa argatan guddisuu fi jallisii cobaatiin oomishtummaa bunaa dabaluuf qorannoowwan garaagaraa gaggeessaa jirra jedhan. Bu'aa qorannoo kanaas qonnaan bultoota biraan ga'uuf hojjetaa jirra jechuun obbo Lammiin dubbataniiru. Qorataan jallisii fi bishaanii obbo Miindaa Taaddasaa gama isaaniitiin jallisii cobaatiin oomishtummaa bunaa dabaluun hektaara tokkorraa buna kuntaala 30 hanga 54 oomishuuf hojjetaa jirra jedhan. Waggoota arfan darbaniif qorannoon gama kanaan taasifamaa akka tures kaasaniiru. Qonnaan bultoonni buna jallisii cobaatiin misoomaa jiru daawwatanis muuxannoo fi beekumsa giddu galeessa qorannoo qonnaa Jimmaa irraa argatan hojiirra oolchuun qophiidha jedhan. Qorattoonni akka jedhanitti jallisii cobaatiin buna misoomsuun qonnaan bultoota qofa osoo hin taane abbootii qabeenyaa hojii investimentii bunaa irratti hirmaatan illee fayyadamoo taasisuu ni danda'a jechuun OBN'tu gabaase. Manni barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa barattoota qormaata seensa yuunivarsiitii kutaa 12ffaa qoraman keessaa dhibbentaa 99.3 darbuun himeera. Barattoota 144 mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaatti qoraman keessaa barattoota 143 qabxii seensaa yuunivarsiitii kan argatanii fi qabxii olaanaan mana barumsichaa 637 ta'uu waldichi beeksiseera. Odeeffannoo faanaarraa arganneen daarikteerri waldaa misooma Oromiyaa obbo Dajaneetichaa bu'aan argame kan hawaasni hedduun qooda fudhatu irratti hirmaatee jedhan. Waldaan misooma Oromiyaa gama barnootaan manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiraniif giddugala muuxannoo ta'uu lammii dorgomaa ta'e horachuu fi ijoollee dandeettii addaa qaban baasuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru himan.
Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii jimaata dhufu walitti bu'insa Israa'elii fi Paalestaan irratti mari'achuuf jedhame. Pireezidaantummaa mana marichaa marsaan naanna'uun pireezidaantii yeroo kanaa kan taate Biraazil karaa ministeera Haajaa Alaa ishee waamicha dhiyeessiteen rakkoo qaamolee lamaan irratti hamari'anu jechuun himameera. Ministeera Haajaa Alaa Biraazil Mahuro Vieira daawwannaa gara Eeshiyaatti eegalan adda kutuun yaa'ii kana irratti hirmaachuuf gara Niw Yoork deemaniiru. Biyyoonni miseensa mana marichaa ta'an dilbata darbee walga'anii maammata dhimma Filisxeemii fi Israa'el ilaallatu irratti gara yaada tokkotti dhufu hanqatanii gargar deemuun himameera. Itti dabaluunis Israa'el Filisxeem keessatti aleellaa boombii itti fufte dhaabdee ijoollee fi haadholiin karaa Masriin Gaazaa akka gadhiisan gochuu qabdi jedhan. Oduun isaa kanaaf qabannee kana fakkaataa qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin oolmaa gaarii qabaadha.